هي الخطوات الأخرى والتي تعتزم الدولة المصرية اتخاذها للحفاظ على الحقوق الوجودية؟ تحتفظ بحقها كاملا طبقا لما كفله القانون الدولي من الدفاع عن مصالحها المائية في حالة حدوث أي ضرر، وأن لها أن تتخذ ما لها من الخطوات، جميع الخطوات طالما حدث ضرر. Waduuteenyaa jalqabaatiin Ijipti Itoophiyaa irratti tarkaanfii akka fudhattu seerri idil addunyaa ni hayyamaa jedhan ministeerri dhimma alaa biyyattii Badrii Abdallaati. Guyyaa kaleessaa mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiif xalayaa kan barreessan Badrii Abdallaati har'a miidiyaaleedhaaf ibsa kennaniin Itoophiyaa irratti tarkaanfii gosa kamuu ni fudhannaa jechuun waraanaaf dhaadataniiru. Eebba guyyaa kaleessaa irratti ammoo beekamtii hin laannes jedhaniiru. Haasawa doorsisaa har'a Ijipti irraa gama Itoophiyaa ergame bal'inaan isin biraan geenya. Oduu biraatiin raayyaan ittisa biyyaa bara haarawatti nageenya biyyattii cimsuudhaaf jabaatee ni hojjeta jedhan ajajaa waraana Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa. Gama biraatiin bara kana nageenyi fooyya'eeras jedhan yeroo biyyattii waraana hamaa keessa jirtutti. Haasawa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa ni dhageessu. Oduu itti aanuun Itoophiyaa fi gamtaan Awurooppaa waliigaltee yuuroo miliyoona 120 mallatteessan asirrattis gabaasa bal'aa qabna. Oduu teenya xumuraatiin immoo pirezidaantoonni naannolee Itoophiyaa garagaraa ergaa baga ayyaana bara haarawaa nagaan geessanii dabarsan. Asirrattis gabaasa bal'aa isin biraan geenya akka mooltan daawwattootaaf hordoftoota aanolee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya galgala kanaa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Odeeffannoo teenyatti darbuutiin dura baga jala bultii bara haarawaa 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti nagaan geessan isiniin jenna. Itoophiyaan addunyaarraa waggaa 8 duubatti haftee guyyaa baru bara 2018 seenti. Barree haaroonni amma seenaa jiru bara nagaa kan gammachuuf kan milkii akka isiniif ta'u hawwii teenya kallattumaan odeeffannoo teenya dhumaa bara 2017 har'a qabanneetti isin dabarsina. Oduu teenya jalqabaatiin Ijipti Itoophiyaa irratti tarkaanfii akka fudhattu seerri idil addunyaa ni hayyamaa jedhan ministeerri dhimma alaa biyyattii Badrii Abdallaati. Guyyaa kaleessaa mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiif xalayaa kan barreessan Badrii Abdallaati har'a miidiyaaleedhaaf ibsa kennaniin Itoophiyaa irratti tarkaanfii gosa kamuu fudhachuu ni dandeenya jechuun doorsisan. Haaluma kanaan ministeerri dhimma alaa kun Itoophiyaan hidha haaromsa guddicha ilaalchisee gochi raawwatte seeraan alaa jedhan. Badrii Abdallaati ibsa har'a kennaniin Itoophiyaan hidha haaromsaa guddicha kophaa ishee ijaaruu kaasuun yookaan ammoo imaammata gamtokkee hordofuu ibsuun Itoophiyaan dursitee biyyoota ya'a gadii lamaan waliin marii gahaa ta'ee fi waliigalteerra osoo hin ga'in eebbaaf geessifteetti jedhanna. Ganama har'aa Kaayiroo Niwus eda immoo Alqaayiraa waliin gaafiif deebi'ii walfakkaataa taasisaniin Badrii Abdallaati hojiin Itoophiyaa seeraan ala ta'uu fi eebbifamuun hidha haaromsaas seera qabeessa ta'uu akka hin dandeenye ibsanna. Masriin tasuma eebba guyyaa kaleessaatiif beekamtii akka hin kennine cimsanii dubbatan. Beekamtii Masriitiin malee hidhichi eebbifames bu'aa hin qabu kan jedhu gaaffii biraa ta'us nuti beekamtii hin kenninu jechuun akkuma waan isaan hidha haaromsaa of harkaa qabaniitti dubbatan. Abdallaatiin gochi Itoophiyaan raawwattu hundi seeraan alaa fi seera addunyaa kan cabsu akkasumas ammoo seera Itoophiyaan qabdu waliin illee kan waliin simneedha jedhanna. Keessumaa seerri idil addunyaa Ijiptiif mirga bishaan kana fayyadamuu waan mirkaneessuuf Ijipti immoo sababa kanaan miidhaa yoo irra gahe tarkaanfii barbaachisaa ta'e hunda Itoophiyaa irratti fudhachuuf mirga guutuu akka qabdu cimsanii dubbatan. Abdallaatiin tarkaanfii cimaa ni fudhanna haa jedhan malee tarkaanfii akkamii akka fudhatan garuu bal'inaan hin ibsine. Layni Abbaayyaa laga idil addunyaa daangaa ce'u waan ta'eef seera addunyaa jala waan jiruufis Itoophiyaan tarkaanfii kamiyyuu fudhachuutiin dura biyyoota ya'a gadii lamaan dursitee beeksisuu akkasumas ammoo waliigaltee fi qindoomina guutuu qabaachuun barbaachisaa ta'us cimsanii dubbatan. Itti dabaluudhaan Badrii Abdallaati har'a yoo dubbatan Ijipti amma dura adeemsi marii Itoophiyaa waliin taasifamu sadarkaa du'aa irra ga'uu beeksifte turte jedhan.
Kanaan cinaatti ammatti biyyi teenya miidhaan kamiyyuu yoo irra ga'e seera addunyaatiin dantaa bishaanii isii kabachiisuudhaaf mirga guutuu akka qabdu hubachiisuu feenaas jedhanna. Akkuma beekamu guyyaa kaleessaa Itiyoophiyaan hidha haaromsaa guddicha xumurtee eebbisiisaa wayita turtetti Ijipti ammoo waaree irratti xalayaa addaa akka mootummaatti pirezidaantii mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiif ergitee turte. Xalayaa sanas kan kataban ministeeruma arra ibsa kennan Badrii Abdallaatii ture. Ministeerri dhimma alaa kun ibsa arra kennan keessatti Kaa'iroon waggoottan darban keessatti rakkoon biyyoota lamaan jidduu jiru akka hin hammaanne karaa nagaatiin waliigaltee irra ga'uuf tattaaffii dippiloomaasii cimaa taasifteetti jedhan. Haa ta'u malee gama Itiyoophiyaatii tarkaanfiiwwan gama tokkoon seera addunyaatii fi labsii qajeeltoowwan bara 2015 kaartum itti mallattaa'e cabsan fudhachuun jabaatee itti fufeera jechuun Itiyoophiyaa himatan. Haa ta'u malee Itiyoophiyaan himannaa Ijipti kanallee hin fudhattu. Inumaa Itiyoophiyaan akka jettutti akkuma waliigalteen kaartum 2015 mallatteeffametti seera sana hordofne bishaanicha hidhanne jetti Itiyoophiyaan. Labsiin bara 2015 mallattaa'e Itiyoophiyaan hidha haaromsaa hidhachuu akka dandeessu cinaatti ammoo Masrii fi Suudaan irraa bishaan guutuu akka hin hidhanne ni ajajam. Abdallaatiin ibsa isaanii har'aatiin Ijipti dhimma nageenya bishaaniitii fi mirga seenaa ishee ilaallatu irratti imaammata jallaa irratti fe'amu abadan hin fudhattu jedhan. Manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii nagaaf nageenya idil addunyaa eeguudhaaf itti gaafatamummaa akka qabu miidiyaa kanaaf ibsanii dantaa Masriitii fi Suudaan irratti miidhaa akka hin geessifneef manni marichaa tarkaanfiiwwan barbaachisu akka fudhatu gaafatan. Itti dabaluudhaan dhimmi Abbaayyaa kana booda dhimma teeknikaa yookaan bishaan qofaa utuu hin taane dhimma siyaasaatii fi nageenyaa tasgabbii naannichaa irratti dhiibbaa geessisu ta'eera jechuun yeroo duraatiif Ijipti hidhichi humna isiin eeyduu ol akka adeeme amante. Abdallaatiin xumura irratti Ijipti karaawwan jiru hundaan dantaa bishaanii isii karaa seera qabeessa ta'een ittisuu akka itti fuftuu fi mirga bishaanii isii akka hin mulqamneef dhiibbaa eegalte akka itti fuftu akkaataa qajeeltoowwan seeraa idil addunyaatiif chaartara dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiin tarkaanfii ni fudhatti jedhan. هي الخطوات الأخرى والتي تعتزم الدولة المصرية اتخاذها للحفاظ على الحقوق الوجودية بعيدا عن مجلس الأمن؟ يعني بطبيعة الحال مصر أعلنت في وقت سابق عن أن المسار التفاوضي بين مصر وإثيوبيا قد وصل إلى طريق مسدود وإلى نهايته، وأن مصر تحتفظ بحقها كاملا طبقا لما كفله القانون الدولي من الدفاع عن مصالحها المائية في حالة حدوث أي ضرر، وأن لها أن تتخذ ما لها من الخطوات، جميع الخطوات طالما حدث ضرر، وخاصة وأن القانون الدولي بالتأكيد يكفل لمصر هذا الحق. Oduu biraatiin raayyaan ittisa biyyaa bara haarawatti nageenya biyyattii cimsuudhaaf jabaatee ni hojjetaa jedhan ajajaan waraana Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa. Waggoottan torban dabre waraana hamaa keessa kan turte Itoophiyaan ammallee abdii nagaa dhabuun wayita bara haarawa simattu maqaa nagaatiin waraanaaf qophaa'u Fiild Maarshaal akeekaniiru. Haaluma kanaan raayyaan ittisa biyyaa bara haarawa 2018tti nageenya cimsuudhaaf jabaatee ni hojjetaa jedhan Itaamaajoor Shumiin biyyattii Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa. Itaamaajoor Shumiin humnoota waraana waliigalaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa bara haarawa 2018 sababeeffachuun ergaa baga geessanii uummata Itoophiyaatiif dabarsaniiru. Ergaa dabarsaniin uummanni Itoophiyaa hundi raayyaan ittisa biyyaa biyya keessaas ta'ee biyya alaa dirqamarra jiru baga bara haarawa 2018 nagaan geessanii jedhan. Barri 2017 bara gootichi raayyaa ittisa biyyaa ergama kennameef injifannoodhaan dabarse ta'uu dabaluun dubbatan. Barri 2017 nageenyi fooyyee qabu kan itti argame ta'uus ibsaniiru. Nagaan eessatti argame kan jedhu Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa bal'inaan waan ifa godhan garuu hin qaban. Fiild Maarshaal bara kana nagaan fooyya'eera jedhanis waraana bilisummaa Oromootii fi faannoo waliin raayyaan ittisa biyyaa isa dur caalaa lola keessatti argamam. Walumaa galatti naannoo Amaaraas ta'ee naannoo Oromiyaa bakki dur lolli itti gaggeeffamu ammallee lolli itti fufeeram. Inumaa bakkoota gariitti lolli babal'achuu irratti argamam. Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa arra yoo dubbatan raayyaan ittisa biyyaa dahannoo birmadummaa isa xumuraatis jedhan. Kana immoo qabatamaan agarsiisuu isaas beeksisan. Kanaaf ammoo kabajaaf ulfina guddaa raayyaan ittisa biyyaa ni qabas jedhan. Fiild Maarshaal ergaa isaanii har'aatiin barri 2018 seenaa jiru kun
hojiileen jalqabaman kan itti xumuramanii fi garaagarummaan karaa nagaatiin furamanii biyyi teenya gara nagaa guutuutti kan itti ceetu ta'a jedhaniiru. Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa haala kanaan nagaa hawwanillee Itoophiyaan ammayyuu waraana biraa hamaa keessa seenuuf jirti. Sodaan jedhu erga eegalee bubbuleera. Keessumaa dhimma galaana diimaatiin wal qabatee Itoophiyaa waraana Eertiraa waliin seenuu akka hin oolle ni shakkamama. Kana ammoo mootummaan Itoophiyaa ofiifuu dhaabbata mootummoota gamtoomaniitii fi akkasumas ammoo Ameerikaaf xalayaa barreesseen beeksisuun isaa ni yaadatama. Oduu biraatiin Itoophiyaa fi gamtaan Awurooppaa waliigaltee yuuroo miliyoona 120 mallatteessan. Haaluma kanaan Itoophiyaa fi gamtaan Awurooppaa walga'ii jijjiiramaa haala qilleensa Afrikaa lammaffaa irratti waliigaltee gargaarsa yuuroo miliyoona 120 mallatteessuun gabaafame. Waliigalteen kun dhaabbata Global Gateway jalatti kan gaggeeffamu yoo ta'u, innis anniisaawwan dhiibbaa qilleensa naannoo irratti hin qabne maddisiisuu fi sochii dijitaalaa jabeessuudhaaf akka ta'e Ministeerri Faayinaansii biyyattii ibseera. Sagantaan gamtaa Awurooppaatii fi humna elektirikaa Itoophiyaatiin gaggeeffamu kun sararaawwan ibsaa Itoophiyaa babal'isuuf, anniisaawwan naannoo irratti miidhaa hin finne fayyadama isaa babal'isuu fi sochii dijitaalaa biyyattii cimsuudhaaf akka ta'e gabaafame. Akka yaadamettis waliigalteen namoota gara miliyoona 4 ta'aniif tajaajila humna elektirikii ni dhaqqabsiisuudhaaf ni gargaaraa jedhame. Oduu teenya xumuraatiif ayyaanaatiin. Pirezidaantiin naannolee Itoophiyaa ergaa baga bara haarawaa nagaan geessanii dabarsan. Haaluma kanaan pirezidaantonni naannolee garaagaraa bara haarawaa 2018 sababeeffachuun ergaa baga ittiin isin ga'ee dabarsuu irratti argamu. Kanaanis pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa kan jalqabaa yoo ta'an, pirezidaantichi baga bara haarawaa 2018 nagaan geessanii jedhaniiru. Pirezidaantiin naannoo Somaalee Itoophiyaa obbo Mustafee Muhammad Umaris ergaa baga geessanii erga dabarsanii booda barri 2018 labsii fi injifannoo guddaadhaan dabalamuu ibsan. Haaluma wal fakkaatuun pirezidaantiin uummattoota kibba lixa Itoophiyaa Dr. Nagaash Waageeshoo gama isaaniitiin ergaa baga geessanii dabarsanii imala injifannoo bara darbee itti fufsiisuun boqonnaa badhaadhinaa haarawaaf hojjechuun barbaachisaa ta'uu kaasaniiru. Pirezidaantiin naannoo Affaar Haaji Awwal Arbaas bara 2018 baga geessan erga jedhanii booda barri 2017 naannichaa fi biyyattiidhaaf bara jijjiiramaa qabsoof injifannoo akka ture yaadachiisan. Pirezidaantonni kun hundi injifannoon isaan baanan irra caalaatti injifannoo hidhaaromsaati. Gama biraatiin pirezidaantiin naannoo Beenishaangul Gumuz Ashaadli Hassaniis baga bara 2018 nagaan geessan jedhanii bara haarootti hojiileen misoomaa fi bulchiinsa gaarii mirkaneessan akkasumas ammoo hojiileen Itoophiyaa gara guddinaatti ceesisuu danda'an ni hojjetamu jedhan. Pirezidaantiin naannoo isaa keessatti bishaan ijaarameef eebbifame kun hidhaaromsaa eebbifamuun labsii guddaa ta'us kaasaniiru. Nus irra deebiin baga bara 2018 nagaan geessan isiniin jecha bakka jirtan maratti ayyaanni kun ayyaana nagaa, ayyaana milkii akka isiniif ta'u hawwina. Yeroo gaarii.